Hello. Hello. Abo Salaam alaikum. Walaikum salam. Eessa jirtaat? Yaa sheekha baadiyyaa Arabaa isaan jira. Akkas yaa'oo nama gartee bikaree sanii iyyuu fakkaataa hoyi. Egaa. Yaa sheekha nagee manaa qabda. Numa jirtaa fayyaa? Baga jiraatte? Alhamdulillah walumaanuu baga nu jiraachisee rabbii umrii sinaa dheeressu. Ayyee. Gaafii addaatiin qaba yaa sheekha. Gaafii addaa nutti hin gaafatin gaa ayyee mee? Tanuma beeynu gaafadhote. Inshallah khayruma. Yaa wal sheekha dubbiin jajjabduudha wallahi. Nama biyya hambaa kana jiru waa hunda harka. Isaafuu biyya Arabaa. Dhuga dubbiin jajjabdu mee odeessi abbaa. Owwi kun isin fixe. Owwa kanaa dubbii qaba. Amma wallahi dubbii keetu keessaafu ta'a akkaan jabaate waan guyyaa takkaan meetii irratti harka dhiiroo sanumaan ajaa'ibee natti taate yeetiin bar. Ati nama jejjeensa olle. Wayyaan sanumaan natti hin beekaa maaliin beekaa sheekha wallee nu san ajaa'ibnaan nama dhufte yeetiin ajaa'ibee natti taate. Naman jejanii bara hayyee oofet maal jette? Guyyaa tokko odumaa masgiida seena firaa salaatu jiru masgiida ganda kana gaaramni wal beekan warra dalaynuuf kanaas nu beekanii masgiida dayneetuma firaa salaanna. Ayyee. Kana wallah guyyaa takka akkuma masgiida asrii qobaatiya dhaqetti nama takkallee dhabeetumaan iqaamadhee qobaatiya salaatu seene. Baadiyyaa biyya Arabaati masgiidni ni jiramoo? Ati isbaaltiinis nu gad baati. Bikki tun gartee magaalaarraa kara baadiyyaati masgiidni immoo ni jira nam tokko kat salaatu hin jiru masgiida guyyaa san guyyaa ati dhayte. Guyyaa san dhagaa firii san namni hedduun dhufne bas adiirra guddaa makriimumaa bishaayii warri gandaa dhufee salaata malee hanga kaan beeytaa nutumaan salaata. Baadiyyaan Arabaa isa akkuma baadiyyaa teenyaati banne mee ofii boo dubbi haaya. Akkasi wallahi yaa sheekha odumaa qobaati qaamadhee salaatu jiruuti jarattiin balaatun dhuftee makiinaa dhaabdee bikka kana maskiida seente. Haaya poolisni shurtaan. Shurtaan dhufteetuma makiinaa dhaabaniituma maskiidatti ol maqani. Haaya si duubaan salaatan haati cabsiteen fiigin hayyee. Yaa sheekha wallahi waan hin ta'e hin beeku. Guyyaa sana akkuma tasaati wallee nu hin beekne anumaa salaati jiru dhufanii na duuba hidhatan nam sadii san. Haaya hidhatan kana dubbiin dhufte hayyee. Achumaan gageenii fi tokkoon dura dhufee hanqobaatiyaan salaati jira cinaa dhaabbate. Gisee agartee rifatteeti qawwee fi huccuusaa yuunifoormii. Yaa sheekha onneen na bishaan hoyteemi huccuu sana gisee agartee asumatti. Bishaan taata qabbanumaatti dhufaa bar. Miskiin hayyee. Achiin amma gisee uummanni lamaan boodaa dhufanii inni duduuba deebi'e uummanni kaan dhufnaan warri isa booda xiqqoo dhibaayee dhufe tokko. Hayyee. Achumaaniin akkaanitti rukuu godhee hin beeku akkaan samii Allahu ilma hoggaan jee hin beeku waan sujuuda gisee sujuudu. Achumaan keessaa deemee warrifaatuudhaan kophee hin guuranne. Sujuuduma keessatti isaan dhiiftee kutteeti. Allah akbar jedhumaan haa jilba gisee qabadhu jilba qabatanii samii Allah limanaa bita jedhumaan gisee sujuuda godhu. Achumaan rifaatuudhaan uummata sujuuduu isaanii barraan kayetumaa ofirraa dhiiseetuma utaalee kufe. Haaya baafatteeti harkaa. Sintuine. Aankutee. Salaatuma jira uummanni. Hayyee. Wayyaa. Achi wallahi sheekha uummanni salaatu jira. Salaata akkasitti cabse guyyaan sana asriidha. Dhiiroo maaluma jeetiin ajaa'iba natti taatee akkamii dhiiroo mee maaltu narra jira jee. Galtee salaattee duba. Dhimmootee guyyuu numaan barbaade. Galtee salaattee. Angari faatuudhaan makriibaan deebi'e bikka sanittuun deebine eegaan ciicee. Eega ciiceete bikka baadiyyaan eeti kutte.
يا شيخ أمته وجوسا مخينا ثاني توالى لك جزير كده كمري فتاويتا وانكنا دوغا شاكين قولين أكس دوغا نمري فتاني أيه كيف يا شيخ وياسم سنرى دفتي ميا كم يا مالي نرجره واني سرجل قاسلا سلا واني قرو قبدا عصري كده شيء سام برادم تعصري تي صلاة قبدا قانا منا نكمنا وجوه أركيتي صلاة ديبي صلاة سلامنا نيه وما تبتي با أركابا فتكاي سلا ربي دبين قرتي إيمانا يو فرانيس قرتي سكابن يو فرانيس سكابو دبوم ملا يو فرانيس سكابن يو فرانيس سكابو دبوم ملا خوان أركرب بيجرتو تنافو أتي سلا أركابا فتة نوم جوه قرتي دايسه بقرب بسباس أيه جب بار أمته كذا كده بكم يرتي فول لالتا دوغا وان دوغا جت ربي سيادي إن شاء الله يا شيخ يا ربي